Hello, akkam jirtu nagaa keessanii? Dr. Yoosan Abirraati. Har'a kan ilaaluu deemnu waa'ee dhukkuba cirracha afuuffee hadhooftuuti. Egaa dhukkubni cirracha afuuffee hadhooftu kun baay'inaan hawaasa keenya biratti baay'inaan kan argamudha. Egaa jalqaba irratti wanti nu ilaaluu deemnu dhukkuba cirracha afuuffee hadhooftu kanaaf sababoota maal maaltu nutti fiduu danda'a kan jedhu ilaalla. Itti aansinee immoo mallattoolee dhukkuba cirracha afuuffee hadhooftu kan ilaallu ta'a. Kan biraa immoo namni dhukkuba cirracha afuuffee hadhooftu kanaan qabame rakkoo walxaxaa akkam akkamii isa mudachuu danda'a kan jedhuu fi dhumarratti yaala isaatii fi of eeggannoo dursanii akka namatti dhufneef maal gochuu akka dandeenyudha kan waliin ilaallu ta'a. Egaa akkan jalqaba irratti maaltu sababadha kan jedhu. Wantoonni dhukkuba cirracha afuuffee hadhooftu kanaaf sababa ta'anii akka qorannoowwan adda addaa fi daataan hawaasa adda addaa irratti hojjetame akka mul'isutti dubartoota irratti kan baay'atudha. Dubartoota umuriin isaanii waggaa 30 hanga 50 ta'anii fi daa'ima kan qaban yookiin qabaachuu kan danda'an fertile kan jennu irratti kan baay'atuu fi ulfaatina yookiin furdina humnaa ol warra qaban irratti baay'inaan kan mul'atudha. Kan innaa jennu dubartoonni furdoon daa'ima qaban yookiin umurii 30 hanga 50 jidduu jiran hundi qabamuu danda'u osoo hin taane isaan irratti baay'ata kan jedhudha. Egaa kanatti aansee kan ilaallu mallattoolee isaati. Mallattooleen dhukkuba cirracha afuuffee hadhooftu kun namni dhukkuba kanaan qabame tokkoffaa irratti dhukkubbii gara karaa mirgaa karaa olii kanaan kan dhufu ta'a. Kan biraa ol lama guuruu yookiin haqqisaarree nama haqqisiisuu qabaachuu danda'a. Akkasumas rakkoolee walxaxaadhaan yoo dhufee dhukkubsataan tokko rakkoolee walxaxaa dhukkuba cirracha afuuffee hadhooftu kanaan dhufee ho'a qaamarree wantoota birootiin dhiyaachuu dhufuu danda'a jechuudha. Egaa kana malees kan nu ilaallu yaala isaati. Egaa yaalli isaa mallattoolee armaan olii kana ofirratti arginee fi wantoota sababa ta'an jennee dubbanne kana yoo ofirratti of shakkine hatattamaan mana yaalaa deemnee yaala ogeessi fayyaa nuuf kenne argachuun dirqama ta'a. Kan biraa kan nu ilaallu rakkoo walxaxaa inni fidudha. Egaa cirracha afuuffee hadhooftu kun yoo hatattamaan gara mana yaalaa deemnee yaala barbaachisaa ta'e argatin bakki cirrachi itti uumame suni afuuffee hadhooftuu san keessatti baakteeriyaadhaaf haala mijataa uumuudhaan baakteeriyoonni achi keessatti wal horanii infekshinii yookiin infilaameeshinii michii nutti fiduu danda'u. Inni immoo ujummoowwan hadhooftuu baachuudhaan karaa garaacha raajii keenyatti geessan irratti infilaameeshinii yookiin michiin kun babal'achuuwwan rakkoowwan birootiin nu saaxiluu danda'a. Egaa kan biraa kan nu ilaallu maal gochuu qaba namni dhukkuba cirracha afuuffee hadhooftu kan ofirraa ittisuudhaaf namni tokko maal gochuu qabaadha. Egaa sababoota jenne keessaa tokko dubartii ta'uudhaa fi umuriidha jenne isaan kana ittisuu hin dandeenyu. Garuu ulfaatina qaamaa humnaa olii fi nyaata cooma baay'atan hir'isuu, ulfaatina qaamaa hir'isuu, furdina humnaa olii hir'isuudhaan amma ta'e dhukkuba kana akka hin saaxilamne ofirraa ittisuu dandeenya. Galatoomaa jechaa dhukkuboota biraatiin yookiin waa'ee fayyaa hawaasaa biraatiin haga walitti deemnutti nagaa ta'aadha. YouTube kana subscribe laayik gochuun nu bira dhaabbadhaadha. Dr. Yoosan Abirraati. Thank you.